Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kana kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif wayyatu akkam turtan akkam isaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya nabukkee ture simbirallee ajiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Ammallee deeggarsi keessan akkuma itti fufeettaa ta'u laayikii sheerii gochuudhaan yaada keessan koomentii jala naaf kaa'uudhaan walaa jajjabeessan isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. Viidiyoo kana jechuudha beekoni bakka ishee bu'ee toonii miira akkamii kanatti dhagaame kana jedhee isiniif ibsuu hin danda'u. Walumaa galatti yoo itti hafee maal qaba jedhees yaadeen tarii maaltu beekama dirqisiisuu danda'u. Deemitii irraa dubbadhu. Waan jedhan isheellee dirqisiisuu danda'an isheenis dubartiidha waan taateef itti faradu jedhees immoo ammootummoo gaafa isheen jechoota waan adda addaa dubbattu waan haasoftu sanarratti jechuudha tokkichi isaa jechisaa ijoo qabu hin jiru sanis tuqxee bakka walumaa galatti jechuudha miirri isheen ittiin haasa'aa turte suni hin beekoni maaliif akka ta'e hin beeku walumaa galatti irratti beekama waan sobaa yookaan ragaa sobaa akka bahaa jirtu fuuluma isheerraa ilaallamee hin dubbifama jechuudha. Tarii akka isheen dhuftee irraa dubbattu dirqisiisuus danda'anii hin beekamu sun jechuudha. Haa ta'u malee mootu garuu dhala of jalatti qabattee dubartii taatee keessattuu gamadaa kana asirraa kuftee yookaas immoo wanti iddoo isheen irraa kuftee jettee suni hagamta akka iddoo kuftee ani hin beeku waan hammas laftii fi wantichi amma walitti dhiyaatu achirraa kuftee tooni ragamitti akka lubbuun ishee darbuu danda'e akka isheen jettutti jechuudha. Garuu hin beeku. Ani beeku dhugaa rabbii namni waaqa sodaa baqasiruma tasuma dhiisee jira jechuudha. Cubbuu sodaachuu boru maaltu narra gaa jechuu dhiisee jira. Maaliif akka ta'e hin beeku malee asirratti iddoo isheen irratti juwaajuu taphatti jette sanarratti amma osoo achirraa kufteeyyuu mucayyoon kun salphumatti lubbuu isheen darba jettanii yaaddanii dhugaa rabbii ani hin beeku. Namoonni baay'een garuu jechuudha koomentiin asirratti barreeffame walumaa galatti jechuudha. Dhugaa isiniin jedha maaliif ijuma afuyyo jechuudha koomentii yani viidiyoo namaa jala dhaqee koomentii aga sana barreeffamu yeroo jalqabaaf hin arge dhugaan isiniin jedha maaliif namni hundumtuu iyyuu harki caalu akka ishee kun gariin dirqisiifamuu dandeessi gariin immoo iyyuu walumaa galatti irratti beekama sobaan akka isheen na'u sobaan dubbataa jirtu irraa dubbifama jechaa jiru garuutu ani odoon ishee ta'e yommuu na dirqisiisan illee lafa isaan jiranii irraa fagaadhee daa'ima koo guddifadha malee cubbuu daa'ima kootti hin fidu maaliif jennaan kun cubbuu guddaadha ammas taanaan borus taananii isheen inni hin gudeenne abbaan manaan koo hin ajjeesne ofii ishee duute gisheeshin jette afaan guuttattee jechuudha hin beekoni gara jabummaa akkamiiti waan jedhu tokkos natti dhaga'ame baay'ee tokko nama ajaa'iba garuu jechuudha maaliif jennaani bakki isheen itti dubbataa jirtu kun amma miidiyaan kuni ammootu isheen suni waan dhugaan keessa ishee jiruuf yeroo hunda namni dhugaaf dubbatu tokko akka namatti ilaaltanii too jechuudha osoo ofan qabayyuu jedhee keessa garaa isaatiitu isa raasa akkamatti fuula ilaaltanii nama sanarraa hin dubbistu mucayyoon suni fuuluma isheerraa ilaallamee hin hubatama rakkinni isheen keessa turte nama rakkina akkamii keessa akka turte yookaas immootu kan isheen jettu kuni dhugaa ta'uusaa fuuluma isheerraa yoo ilaalan hin dubbisanii har'a gaafa isheen dubbattu immoo isheen kun jechuudha ani bakka ishee wayii dhugaa bakka miira akkamii akkanatti dhagaame jechuudha maaliif sana dhugaan kan inni gaafatamu keessattuu iyyuu inni dubbii ijoo tokko waan inni barbaade ishee gaafate mucayyoon kuni abbaan manaan koo hin gudeenne jettee jala sadartee dubbatan sirritti jettela hin gudeenne kuftee duute jette kana jechoonni isheen haasoftu immoo gamaa gamanaa walitti fiddii sanis harkaan tuqxe sanis bakka tokkichum isaa dubbii ijoo qabu ani hin beeku kashi waan isheen haasoftu san keessaa jechuudha. Maaliif taragaaggoftee tooniyyuu firii taatee haasa'an jirtu maaliif namni hate tokko hin beeksisamii akkanumatti ilaaltanii hin beekta fuula isaarra jechuudha akkasitti fuula isheerraa wantoota baay'ee dubbifama kanaaf nuti wanti beeknu hin jiru garuu haala isheen dubbattu irraa immoo ka'ee namni hin gammata gimmitiitti jechuudha namoonni hedduun akkasitti kan gammatanii tarii dirqisiifamuu illee dandeessi garuu mootummoo walumaa galatti akka isheen soba dubbataa jirtu fuula isheerraa hin dubbifama jedhu namoonni baay'een jechuudha kanaaf osoon ishee ta'e ani walumaa galatti maaltu natti dhagaameen akka dubbadhu na taasise
dhala koo fudhadheeni isaan irraa baqadhee gara kadheellee guddifadha malee cubbuu daa'ima koo sanatti hin fidu. Akkas godhinaan jedhanii dhafis akkasumas immoo ragaa sobaa kana abbaa manaa koo sana mana hidhaa keessaa baasa jedhee dhala kootti cubbuu hin fidu. Maaliif jennaani kun cubbuu guddaadha. Ani hin beeku akkamitti isheen keessa isheetti dandeettii horattee dhuftee miidiyaa fuuldura teessee jechoota akkas akkasii sana yoo fayyadamtu isheen fira kooti jettee turte haati daa'ima kanaa jalqaba jechuudha. Waa'ee firoomaa sanis ibsuudha kaatee ani waanuma qabatamaa ishee bakka sirriitti dubbii jechi ishee gilxii ta'e yookaas immoo ifatti baastee waan ishee irraa dubbatte nagarre tuqxee biraa deebiti waan kamiyyuu waan dubbattu hunda isaatirraa jechuudha. Jechoonni isheen fayyadamte tokko isaa kan ijoo qabu hin jiru. Maaliif akka ta'e beekonni ani tokkummaa isaanii galuu dadhabe. Dhugaa maaliif kan ishee sanaa garuu namni himimmaan kee sana laaluu danda'u yookaas immoo obsa qabaatee taa'ee dhageeffate wanti isheen haasoftu hundi isaa jechuudha. Sirriitti gadi fageenyaan sinii galallee dhugaarraa akka isheen dubbattullee ani hin beeku gama kootiin jechuudha. Akka ilaalcha nama tokkotti sirriitti jechuudha. Nama dhugaadha hubamte ta'uu ishee fuulumti ishee iyyuu hin himan jedha. Isheen kun garuu akka ragaa sobaatiif dhuftee akkuma namoonni baay'ee jedhanii anillee akkasuma jedha. Ragaa sobaatiin dhufte malee jalqabas akkuma ragaa sobaatiin waggaa 25 itti murteessisiisanitti ammallee akkasumatti jechuudha. Kanaaf inni ragaan yookaan kan mana yaalatti waraqaan kenname hin jira jennaani lakki isinis sobaa. Wanti ishiin hin jedhin hin jiru dhugaan isin hin jedhaa beekitaa simaan hin beeku. Baay'ee tokko na cannaqe qooda ishee jechuudha. Bakka ishee bu'ee hedduu tokko natti dhagahame na cannaqe maaliif akka na cannaqe hin beeku. Isheen difratiidhaan harkillee miilillee ishee washakkata. Harkaaf miila ishee tullee urgufama dhugaan isin hin jedha. Maaliif isheen suni ragaa jetteetuma rakkoo keessa garaa ishee himataa turte dhugaa rabbi jechuudha. Namnimti viidiyoo sana laalee osoo imimmaan hin buusne viidiyoo sana dhageeffate hin jiru kan ishee jalqabaa haadha daa'ima tanaa jechuudha. Maaliif sirriitti namni nama gaddisiisti yoo dubbattullee dhugaan akka ishee bira jiru akka isheen dhugaa barbaadaaf baate sirriitti irraa beekama jechuudha. Innaa walumaa galatti isheen kuni jechoota nama dubbadhe keessatti tarii dirqisiifamuu dandeessi. Lammata immoo akkuma jalqabdetti ammallee ragaa sobaatiin uummanni naa dhagaa waan jettu yaaddee dhuftee uummanni garuu kana isheen jedhu. Maaliif fincayyoo waraqaan ragaa mana yaalatti dhufe suni doktoriin tokko osoo hin qorannee zimzadheetoo ragaa sobaa fideetooni ishee kanaaf kennuu hin danda'u. Isaanii garuu sababa maallaqaan wantoota adda addaa hojjetaa turaniifu kennamuu hin danda'a ragaan sobaa. Isheen kun garuu akkuma dubbattetti illee nama waan akkasii gootus miti ragaa sobaatiin waan akkasii gootu natti fakkaattu. Maaliif yoo laalan akkanumatti jechuudha dhugaan akka ishee bira jiru sirriitti beeksisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isheen kun akkuma jalqabanitti ammallee akkasitti nu murtaadhaan yaaddeeti garuu wanti kun hin murtaa'u walumaa galatti. Indaa'u micayyoon kun namoota baay'eedhaaf dhugaan isin jira. Namoota baay'eef sagalee taate waaqayyo lubbuu isheellee haa maaru jechuun tun jechuudha. Namoota baay'eetu quuqa isaa bahee himataa jira sababa micayyoo tanaatiif. Ammallee isaan ragaa sobaatiin fidanii dhugaa ishee qanqaaluuf yoo jedhan hin qanqaalamu dhugaan ishee maaliif jennaanii takka ba'ee waaqayyo dhufa malee akka namaan ariifatu rabbi gizee kamitti iyyuu jechuudha. Imimmaan namaa lakkaa'ee boo'icha ishee galgala ganama isheen akkanatti hirqatee boochuu kana ilaaleefiti ifa akka ishee ba'u jecha oofee lafa miidiyaa kana ishee fide jechuudha dhugaan isin jedha. Kan namicha kana bira ishee keessa waaqayyo rabbi hammam akka ishee bira jiru jechuudha. Maaliif akkuma kana kunoo dhugaa maaliif ragaa sobaatiin isheen jechaa turte illee kunoo isheen fira kooti jettullee baatee ragaa sobaati soba. Abbaan manaa koo akkasiin goone dhugaa isheen jettu dubartii taate keessattuu jechuudha. Ilmoo doof jala qabdu ijoollee doof jala qabdu jechoota akkasii sana dhugaa jettu baay'ee tokko namatti illee dhaga'ama nama gaddisiisa. Ammoo waaqayyo lubboona isaaniif haa kennu. Kana uummanni wanta dhaga'us miti. Maaliif wanti tokko namni mana yaalaa dhaqee too ragaa qabatamaa tokko erga qabaateen asitti waan tokko isheen akkas jetteedha fi namumtiyyuu caal jedhee tooni jecha ishee kanarraa fudhatu hin jiru. Seerri akkas jedhullee hin jiru walumaa galatti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhugaan isin jedha barri kuni bara ilmi namaa itti karaa rabbii dagateedha waan ta'eef waaqayyo nama karaa isaa yaadatu nu haa taasisu hunda keenyafu lubboonaa nuuf haa kennu. Baay'ee tokko namatti dhagahama. Maaliif ani dubartii taate keessattuu immoo fira ishee taate akka kana jechuu isheetitti bakka ishee bu'ee baay'ee tokko nan saalfadhe qooda ishee jechuudha.
أول ما قالتي واقعي أنا ما كراسة رجورم فاتاسيسو ربي كراسة رنو هقابون سنين جدا كناف إشين باتي توني ميديا رتي واقعتي لفيس وقام أيو كنا بوده هنا كان قالمو كنا درا كان قالني جرو أيني يرو سنتي سبب إشين كباشة جرتوف إبا هدو رانجو أساكس مانغاني لدا أما جرو كوني حركة أمتا يوكات مو أمتا بالآر كوان في سال أمتي وانما جتوتا شين دبت سناني duubatti deebi'amu natti hin fakkaanne ammallee deebi'amu sin qabu maaliif kun namoota hedduudha timirtii ta'uu qaba namoonni baay'een asirraa baratanii toonii jechuudha boru wanti kun akka lammata dhala keenya irratti hin deebine ta'uu qaban akka koottis ta'e akka nama kamiittuu irraa dubbataa jiranitti jechuudha kuni abaabbilaadha waan bira darbanii miti jechuudha kanaaf maaliif akka baatee akkas jettee waaqayyo tu beekaa ishee irrattis immoo rabbi libboona haa kennuufi nama ofitti deebi'ee karaa rabbi yaadatu rabbi haa taasisu malee kana namni dhugaadha jedhee yani dhugumatti namni dhugaadha jedhee seerri dhugaadha jedhee kana shidhaaf dhageeffata jedhee hin yaadu kana